qeensa miidhatirraa hangaree pensootti hir'inee nagarree nafasee tokkotti bareedinni namaa tokko itti mallee suuraa Moonaliizaa yooniif taate malee hunda qaama si uumaan wal qixxeesse isaan kophaa faarsarraa caalchise hunda qaama si uumaan wal qixxeesse isaan kophaa faarsarraa caalchise. walleen dhageessan kan Kadir Said ture hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya. Weellisaa Kadir jireenya baqattummaa waggootii dheeraa Afrikaa keessaa booda dhiyeenya kana as gara United States dhufee jira. Kadir Said gaara mul'ataa iddoo Watar jedhamutti dhalatee umriin isaa amma waggaa 52. Minisootaatti bilbiluun kan haasofsiise jaallanneedha. Gara weellisuutti attamiin akka seene ibsuun eegala weellisaa Kadir Said. naannoo itti dhaladhetti baadiyyaadha. Sirba aadaa kanaatu shaakalamaa. Sanaan dura looni beeladaan tiisaa ture. Shin boodammoo utumaan lakkumaan guddachaa dhufuuni sirboota Alii Birraa kanaan haalaan dhageeffachaa ture bara san keessatti. Otoo baddaa gaara mul'ataatti garbuu haramuuti Alii Birraa kana wallisu. Sirba Alii Birraa kana laaleetumaan achumaan sirba aadaatis sirbaa waan hin tureef hamileen sirbaa na keessatti bulaa dhufe jechaadha. Wallee Alii Birraa ka dhageessu kaaseeta bitattee moo reediyoo moo maalidha? Bara san keessatti kaaseen hin jiru teephiilleeni warruma waa qabuutu bitata malee akka ammaa kanatti biyya keessan facaane reediyoon dhageeffadha. Reediyoo isa birqee jedhan tokko kan durii nama tokkotu qabamee ta'a galgala yeroodhaan horii galcheen fiigee bakka san taa'een dhageeffadha. Galgala Hararirraa dabaraa bara san keessatti Abubakar Muusaa, Shawal Mangistuu, Abdii Muhammad yookaan Abdii Qophee warra kanaatu ichirraa dabarsaa ture. Sirba Alii Birraa kana baay'isan irra kaa'ee yeroo san keessatti. Sirba Alii Birraa amma yaadatta dhaggeeffataa ture? Ni yaadadha, waan ijoollummaati, waan irraa fadhuu miti. Mee jedhime? Ansi jaallee yaa lubbuutoo Inkade baranko bato ifira fabulta riba beawa anhiriba dabe naimi medawa dawa lauraranda akan resibiru sanisan. Namni akkatitti weelliste kana dhaga'ee Aliuma jechuu danda'a. Wanti baay'ee na ajaa'ibsiise immoo yeroo itti dubbisaa jiru kana barii sa'aatii tokko cireellee akkati nyaanne nana mana garuu sagaleen kee isuma sana hedduu galatoomi Kadir. Sirbisii fi kennaa koo uumamaatii kan sila ganamaa jettee yaadda?
ganamuma sirbi kun dhiiguma koo keessa jira je'etee akkasittiin amana. Maaliif wallisaan Oromoodhaa akkuma asii beektutti sirbaan kan soorame hin jiru. Afaanuma ifii kana jaalachuudhaaf aadaadhuma ifii kana jaalachuuf nin jira jechuudhaaf akka wallisaa warra tokkootitti sirbu yoo ta'e malee wanti guddaan sirbarraa argamu jiru. Garuu Kadir Sa'idiif sirbi hin beeku an dhiiguma koo keessa jira natti fakkaata. Lallabuu danda'uu dhawwaaquu danda'uu barbaachisa beektaa. Kanaaf namni arii lafumaa ka'eetuma sirbuun namatti ulfaata. Ija jabeessarraa sirbiin fokkisu yoo jenne malee. Naannoo keetti sirba aadaa sirbaan ture jette waan yaadattu qabdaa amma? Aadaan kun waa hedduu ammatee qaba beektaa. Faaruu loonii jira, yeroo bishingaan tumamu jira, yeroo loon bishaan obaasnu jira, yeroo loon galchinu jira, yeroo immoo isaanii tokko sa'a keessaa badee akkam jennee akka loon keessatti yaamnu deebisnutu jira. Wanta adda addaa kana yeroo jigii yookaan guuza waan jedhan kana walitti qabamanii yeroo hojiin hojjetamu waan jedhamu jiraachuu faaruu adda addaa dhiichisaa jira, sirbaa jira. Kana keessatti waa hedduun waan jiruuf waan saniin hamma naannoo itti dhaladhee san sirrumatti hubadha jeetiin abdadha. Baadiyyaa keessatti fedhii kee weellisuu kana fiixaan baasuuf san booda maal goote? Egaa odumaan yeedaloo adda addaa kana kan qonnaatiis, kan horii bobbaasuutis, kan horii galchuutis shaakalaa jiruutiin anis guyyaa tokko raadiyoo kana keessaa sirbuu nafuu waan tokko wanti jiru na keessa bulle. Maaliif naannoo itti dhisanitti haga tokko dhageetii argachaa waan hin dhufeef gara muuziqaatti akkaan siqu kan na kakaase kan na jajjabeesse waan kanaa jechaadha. Gara raadiyoo dhattee weellisuuf carraa argattee taare akka yaaddee turteetti? Baadiyyaarraa yeroo tokko warri dubara qaban kun dubara kana sirbiin jiru sirbii dhoowwaatanii warra manguddootii waliin walitti buunee turre amma dargaggeessa. Ani immoo natti dhaga'ameetumaan sanaan dura Harar kana deemin beeku beekta. Abubakar Muusaatu jira gaafa san raadiyoon Harar keessa rabbee raamtaa godhuu fi ka'eetumaan birrii 150 deema yeroo san Hararii fi Watar jidduu beektaati. Shofeertichatti himadhee aboo biyyan beeku mana raadiyoonaa bira na buusiin jee. Achi fuudhee eessatti na buuse bakka fardaatti na buuse. Fardi sun haawultii warra atsee durii kana beektaa. Isa biratti na buuse kun uummanni raadiyoonaa achiiti been dhaqinaan jedhe. Dhaqeetumaan balbala rukutee waardiyaan kararra jira. Eenyu barbaaddaan anjee akkuma amma isin beeknu kana jaalannee gammadaa namoo daandii soraa maalii kana asuma teenyee bifaan hin beeknu sagalee hin beeknu kanaan raadiyoona keessaa isaan beeka baddaa gaara mul'ataatu. Abdii Qopheen barbaadaan jeen. Abdii Qopheen hin jiru moo Abubakarii jiraan anje ol seenee itti hime eessaa dhuftin anje Watariin dhufeen jeeni Somaaleen Finfinnee amma baate oduu galgalaatiin qopheessaa jira amma mana deemteeti galgala walitti deebinaan anje. Galgala yeroo sagantaa isaa cufatee dhufu odeessinaan jee achi haasaatti seennee sirba nu dhoowwanii ani magaa manguddoo gandaa kana yooniin kissii godhe yookaan yoonni heeraaf dhiyeesse malee dubara kana argachaa hin jiru beektaa? Sirbaaf moo? Sirbaaf. Kana fuudheen isaanitti amma aboo akkanatti kun manguddoon gandaa sirba nu dhoowwite kanaaf iyyannaa dhufee isintu mootummaatti olaanaa labsi bahee sin jiru. Sirbi dhoowwaadhaa naan jedhanii jennaani sirbi dhoowwaa miti naan jee achi sirba aadaa tokko narraa waraabee istuudiyoo seenessumaan bakkuma isaan ta'an sanitti bakkuma isaan oduurraa dabarsan yeroo duraatiif istuudiyoo waan jangaafa seen harka beekta qarshii godhannaa kennee ani biyyan beeku jee amma fuudhee ijoolleetti na kennee ijoolleedhaan makiinaa dirree dawaa deemtu irraa kaayaati achirraa otoobisiin deemee Watar bulu waan jiruuf shufeerotatti himaa fi biyyan beeku akkaattuunis hinannee jee. Shilingii meeqaan kishaa qaba yeroo san shilingii 40 kishaa qaba. Qarshii dhiidama. Suma hattuu sodaatta. Isa hattuu sodaadhee kisha qabadhee deema magaalaa hattuu jira dhaga'ee beektaa otoon baadiyyaa jiru. Harka keetti. Harka hawwattiin qabadhee deema kishii koo. Achiin booda birrii 10 inni laannaan qarshii 30 barsanitti achi dirree dawaa hoggaan dhaqu watar jala konkolaataan achi jiru sanuma utareen seene gaasiraa konkolaataa keessatti isaanuu natti hin bu'anii namaa jira jee waan yaaduuf waan tokko osoon hin bitatiin fornoo takka achi foddaadhaan bitadhee. Hara Watar qaceellee yeroo laangee dabarree ejersa ruufaati Wataritti gaggara galgala isaa 12 ta'e amma Abubakar Muusaa irra keessummaa qabna keessummaan keenya Kadir Sa'iid jaaniini sirba isaa dhageeffadhaa jenna. Waan ganama kana teephitti narraa waraabessanii raadiyoon irra kaa'e galgala yeroo asheetaati. Iyyaadataa sirbatti ishee jalqabanii. Iyyaadadha. Mee jedhime. Booda kana jijjiiree sirba muuziqaa wajjin dalage. Amma booda kana akkamiin godhe siin fudhachuu kajeele shagaatii amagaalee
asheetaa qacaalee kanatti jijjiire sirba san beekte. Bara sana yeroo weellistanii meeshaan ittiin taphattan maal fa'i? Meeshaan ittiin taphannu miila keenya go 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 lafa dhiitaa sirbina beektaa homeen qabnu. Qoreenis hundi beekadhu miilli keenya yeroo sanitti tolaadha waanuma sirba sanuma uumame fakkaata. Akkasitti ka utubisi keessa namni guutee jira yeroo sani yeroon dura sagalee koo raadiyoona keessa dhagaye. Otobisiinis reediyoo sirbisiisa. Guyyaa tokko keessaniin teebbii keessaa dhagaye lafaa ol ka'eesuma wallahi kun ana lafaa ka'e qabu kummemmoo akkasumatti fireenii qabe namtichi makiinaa warri otobisii keessa jiru duubaanin taa'ee jira garagalan akka jiru namni inni rifate beektaa inni namni balaa maaltu hin mudate ana je ka'een dhaabbadha. Otobisii keessa ka'een dhaabbadha maakiraafooniin na gubbaa sibiikatti sirbaa jira beekte. Maaltu maal ta'ee jedhani makiinaa dhaabee namichi amma anaan jee ka sirbu kun akkamitti. Ani immoo nama baadiyyaati walumaa makiinaa keessa jiru kun warra magaalaati mancaan harkaa qaba ammoo gattaa mancaan naman dirinii naan jaan usuu dhiise kaan ammaan tana nin dhaabbadha anaan jeen ana beekaa kun ana wallaahi ana amanuu baattanuu amma kirismoo innatti fiigee gatteessi gurbaan fayyaan kan fakkaata jenni ganna teessisanii intalli tokko nama diiteessi amma gaasilaa ol ka'ee lallabuu na dhoorkanii intaluma tanaan qabu eegalega wallaahi anaan jeena. Maal siin jettere? Ni kofaan si kofla keessa imimmaan irraa isii beekte isa gurbaan fayyaan qabu jedhan aboon tala dhiisi konkolaataan sun soo eegaamu akkasitti wasaritti deebi'ee ganama makiinaa jimaa fuudhuutu jira jijjigarraa kan dhufu ka warra Somaalee laandiroobar durkanaan fuudhee baddannootti deema makiinaa zankooreen ganda keenya biratti irraa bu'e shiringii tokkoon gandi ederaadinoo keessaa siyaasa hosi dhageenye akkamitti dhufteen hanjan maal gaashin sirba nu dhorkitanii ani iyyannaan deeme ashkarri dhufaa jiran jeengaa wattaaddaroonni dhufaa jiru warri mataa saanaa warra sirba nama dhowwuu farda inni ilaalla ganduma sanuu baruu qabna jedhanii konkolaataa afur fiishkaa afuufee wattaaddarri rasaasa fe'achaa jiran jeen akkasitti uummata cabsadhee dubara naaf hayyaman jechaadha. Raayilee Sillaaseeti. Weellisaa Kadir Sa'iid hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii kana torbeetti fufna.